ummanni Oromoo waan kana laafa laaluun irra hin jiraatu. Laafa laaluun irra hin jiraatu. Maaliif jarri kun humna isaanii hedduu nama heddumminaan naannawa dirree dhawaa naannawa Jabuutiitirraa naannawa amma Affaar nama isaanii buqqaaftee kanarraa bal'inaan dirree dhawaatti galchaa jiranii jechuudha. Naannawa sochii naannawa sanii jijjiiruudhaaf lafa san Oromummaarraa Soomaaleessuudhaaf jechuudha. Sochiin isaan godhu jira sochii laaftuudhaa miti. Gaafa nuti dammaynetti it will be too late. Too late ta'a jechuudha. Waan kanarratti hayyoonni keenyan dubbatan nam tokko ka dubbatuun arku. Maaliif isaan politika ego seenanii jibbanna walii waan facaasaa jiraniif waan Oromoon keessa jirtu tan hin laalanii jechuudha. Yoo biitituun jiraatte namu biyyarra dorgomuudhaaf fiiga. Biitiin warra biraatiin hatamaa jirti, dhaalamaa jirti jechuudha. Guuramaa jirti lafti Oromoodha. Ego teessan dhiisaati. Ego isin political power irra wal qabdan dhiisaati dura lafa Oromoo seef godha. Yoo lafti tun jiraatte borullee dorgomuu dandeessan. Yoo lafti hin jiraanne wanni tokkonni isin gootan hin jiru jechuudha. Guyyaa tokko dogoggoraanillee waa'ee lafa isaanii haasa'uun dhaga'u. Dogoggoraanillee waa'ee dhumaatii Oromoo isaanii haasa'uun dhaga'u. Ka isaan irraa haasa'an tokkicha isaaniif bu'aa fidu. Tokkicha san keessaa fudhatanii oriyanii jechuudha. Man gaddisiisu uummanni Oromoo kun garaa nama nyaatu. Haalli Oromoon keessa jiru kun onnee nama hin cabsu. Mootummaan kun diinaa eega jenne Oromoodha garuu onnee dhaawatu Oromoon qaban. Oromoodha meentaalitii Oromoon qaban. Oromoodha onnee dhaawatu Oromoon qaban. Warra biraatiin booji'amanii jiran. Sammuun isaanii onneen isaanii waa cufti isaanii jechuudha. Ka ammoo onnee dhaawatu Oromootiin qabaja'u. Sammuu Oromootiin qabaja'u. Akkamitti waan kanarratti dubbachuu dadhaba. Akkamitti waan kanarratti yaada kannachuu dadhaba. Miidiyaalee warra Habashaat irratti naatu afaan Amaaraa si caala beekan hoggaa isaan wal sablisanii wal xiqqeessanii agarra. Garuu guyyaa tokko waa'ee lafa Oromoon dubbanne jechuudha. Guyyaa tokkoon dhumaatii Oromoon dubbatan. Kanaaf ammallee irra deebi'ee an kaniin jedhu ummanni mi'aa lafaa beeku warri akka Affaar. Ummanni lafaa mi'aa beeku hiikaa lafaa beeku warri akka Gadabuursii kun ummata lafa isaanii weerartuu lafaa tana akka itti firraa deebisu jiran laala. Isin ammoo wajji qabnaa jettan nuti obboleeyyanii wajji qabnaa jettan. Nuufi isaa walit dhiyaatamoo isaa fi Gadabuursii nurra walit dhiyaata. Gadabuursii ati obboleessa kiyya ammoo lafatiyya haga taakkuu takka fudhachuu hin dandeessu jeen. Ati immoo ka seenaan waliin qabne, afaaniin waliin qabne, aadaan waliin qabne, nuti tokko waliin qabnaa jetta. Maali wanni ati waliin qabdu? Yoo ati waliin qabaatte nuti waliin hin qabnu bakka Oromootti Oromoon lafa isaa kophaadha qabaa jechuudha. Kanaaf wanni ma dhugaastichi kun torbaan kana dirree dhawaa keessa godhu jiru wanni kun lafa taa'ee gaafa achi baqaqe ummata ammaan sammuusaa jaaru jiran ummata isaanii waan adda addaatiin jaaraa jiranii fi ummata keenya ka akkanuma usee taa'ee yaa Rabbi jedhu gaafa walit dhufe kamtu karra miidhamu asumaan laaluu dandeessanii jechuudha. Okay? Maaliif namichi arra Jabuutii bulchu Toomiin gurbaan Côte d'Ivoire kun ka intala Ismaa'eel Umar Geellee qabu qabeenya Jabuutii Airlines Jabuutii waan Jabuutii cufa control godheeti ummanni Jabuutii san isaa san karaa dirree dhawaa jalaa dheessaa jira jechuudha. Gurbaa warra Côte d'Ivoire ofa Ivory Coast kanaaf biyya gadhiise. Biitti abbaan qabne ta'uulaan cufti banaadhaanuma seenan lafa Oromoo tane jechuudha. Biyya hiyyeetti abbaa dubbatuuf hin qabdu, abbaa mormuuf hin qabdu, abbaan fedhe hulaa sii banatee ciisa. Okay. Ilmi namaa kabajaa fi godhu akka warra Affaar akka warra Gadabuursii kana jechuudha. Waliin jiraanna garuu lafa teenya waliin hin qabnu je'e nama itti himu. Jarri kun dhaabbachuudhaaf hin deeman. Hiddi isaanii dheeraadha. Hiddi isaanii kililii shaniin wal qabata. Hiddi isaanii Magdishoon wal qabata. Ismaa'eel Umar Geellee walii hidhata. Aadam Faarah itti aanaa Abbiyyiitii walii hidhataa jechuudha. Hawaashii gad qaran kayyagaan ilaashanaynaa jedhan. Qaran kayyagaan ilaashanaynaa. Walabummaa biyya teenya deeffachuu qabna lafa teenya ta dur nurraa saamamtee jedhan jechuudha. Eessa jirra nuti?
Kanaaf Oromoo waan deemu jiru if cinaa laala. Namichi arra dirree dhawaatti walgahii isa biyya meeqa walii yaamee walgahii gaggeessaa jiru dirree dhawaa keessatti maaliif Jabuuti gad hin geessini? Maaliif looyya adda gad hin geessini? Maaliif Ali Sabiix gad hin geessini? Maaliif dirree dhawaa keessa gaggeessa? Fanjii isaan awwaalu jiran ta isinarra ustaanii ilaaltan tun boru Oromoo gatii kafalchiifti. Okay? An jibbanna saba tokko qabaadheeti miti kan hin dubbadhu. An warra kana keessatti hin guddadhe. Isaan lachuu Gadabuursis, Booramas, Jabuutis nama bakka lachuu guddate'an. Okay? Nama bakka lachuutti Jabuutittis, Booramattis nama barate. Okay? Akka isaan lafa itti laalaniin beeka. Akka isaan ifi itti wallaalaniis niin beeka. Akka isaan itti nu laalaniis niin beeka. Inumaa Soomaalii keessaa haxiqqoo Oromoodhaaf kabajaa qabu warra Somaalilaand warra Gadabuursii kana jechuudha. Laata hidda keenyaa tokko faadhaan ja'an. Dhugaa lafa jiru jechuudha kun. Dhugaa Rabbiin hulaa irraa banee jechuudha kun. Okay? Amma warri Bani Isaa jedhu Bani Isaa maqaan isaanii Bani Isaadha jedhan nuti. Bani Isaan akkamiin lafa ilmaan Kuush qabdiree nuti Kuush ilmaan gurraachaati. Isaan Bani Isaa jedhanii warra Arabaati warra Samatii jechuudha. Akkamiin dhufanii lafa teenya irratti abbaa ta'uu danda'an. Wanni lafaa kun nama guba. Wanni lafaa kun nama madeessa. Hoggaa hortee teetirratti lafa Rabbiin irratti uume uumaan Rabbiin ummata kee ummata Oromoo je'e bakka sani uume irratti warri re'ee tiifachaa dasaa jaarrachaa dhufee si keessa qubate. Ati dipoortii si godha biitutuun teetii miti tiyyaa je'e gaafa sirra baasa sirraan labsu ustee fudhachuun kee. Amma namni garii maal jedha kun nama wali buusu kun maal wali buusu lakki biiti tafaarfattee bulaatii miti. Biiti tafaarsee bulaatii miti. Faarsee bulaan mootummaa dhufaa dabraa faarsuun amala isaati. Biiti garuu ummata afkaa abaabuun achirra jiraate. Ummata bakka biraatiin dhufin bakka biraata dhaquu hin qabnee jechuudha. Arra Oromoo yoo chikaate bakka biraata dheexuu hin qabdu. Warri madirreen dhawaateen jechuu gama kaaniin Jabuuti qaban gama kaaniin bakka biraa qabanii jechuudha. Duubbeedha qaban. Oromoon garuu duubbee takka hin qabu. Kanaaf lolli Oromoo irra deemu saaminsa lafaatiin lola xiqqaadhaa miti. Okay? Wanni ona jaarsoo keessa deemu cinaasan keessa deemu jiru waan laafaadhaan laalanii miti. Okay? Cinaasan tarii baanziila sanii ni jijjiirratanii. Bar baanziila odoo lafa Oromootu hin gurgurre baanziila nagoosheet godhuu danda'a bar haga biyya tokko keessa jirutti. So, an ammallee kanin irra deebi'ee jechuu barbaadu. Waa'ee hokkara Oromiyaa bahaa keessa jiru. Aadan Faarah qaceelfama biyyirraa fudhateen Ismaa'il Umar Geelle ka Jabuuti Mustafee ka Kililii Ogaden jarri kun qindoominaan sagantaa baafatanii kanarra deemaa jiranii jechuudha. Namni kana sagantaa baafateen deemne bar liyyuu haayilii naannawa Soomaaliitiitu Oromticha qabee qaama saalaa irraa muree lafarra shorroysee bar. That is genocide. Nama tokko hormaata isaa akkan horre godhuun sanyii duguuggaadhaan lakkaawamaa jechuudha. Oromoo meeqaatu dubbate kana? Oromoo lubbuudhaan jiru uffata liyyuu haayilii kililii shanii uffate lafarra shorroysee bar lafa abbaa isaa keessatti. Eenyu dubbate kanarraa? Oromoon if keessa deebi'ee akka yaadu. Oromoon if keessa deebi'ee maaltu nurra deemu jira akka jiru. Oromoon if keessa deebi'ee maaltu nu qabate je'ee akka if gaafatu. Akkanumaan ja'a hedduu nama dhukkubsaa hedduu nama laaleessaa kanallee amman akkaan dubbadhu kana godhe viidiyoo ugaas Mustafee san laaleeti waan dirree dhawaa keessa deemu jiru. Araddaa abbaan irraa bade joollee itti taphataa san taate jechuudha naannawni san. Ammoo Oromoon ni riphise malee hin duune. Oromoon taa'ee laalu jira malee awwaalamee biyyeen irratti hin deebine jechuu barbaada. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa bakka jirtanii waan Rabbi isin dandeessise godhaa.
lafti Oromoodhaa garuu lafa Oromooti. Dirreen dhawaa seenaanis seeraanis dhalootaanis lafa Oromooti. Lafa Oromoo lafa ilmaan afran qallooti. Oromoon fedhe dhiharraa kibbarraa kibba baharraa jiddugalarraa kaabarraa lafa tiyye je'e lafa inni kileem godhu malee lafa weerartuun Soomaalee dhuftee lafa tiyyeettuu miti. Nama guba ulfaadhaa fayyaa ta'a.